Injire san dhaquudhaaf ganama sa'aatii tokkotti jechaadha guyyaa'eetiin hin jedhee as mannaara kana dhufeetiin hin jedhe jechaadha gara garfaa deemee maatiin kiyya raayitullee hin jira achi deema jedheetiin yeroo maan seenu namni wayii humna qabu dargaggeessi dhaabadhu naan jedhe hin beeku waan ta'eef dhaabachuu hin dandeenye fiigaa dhufee moobaayilee naamxaa naan jedhe mobaayilii kiyya fide mobaayilii maali mobaayilii kiyya kafooteetiin jedhe ani fuune yeroo an jedhu harka haga nyaatee dhugeetiin jedhu harka dargaggeessaatiin jechaadha kanan jalqaba mirgar ergasii ammas ammootuyyuu maa inni fedhanne waan tokko gaafa dhufan moobaayiliin sarraqanya ergasii ammallee nadhaye asitti deebiseetiin kunoo hin agartu bakka inni nadhayeetiin hin jedhe hin agartu mul'ata bifa jijjiireetiin hin jira borsa ammoo dokumentii guutuu durata ji'a tokko durata baay'eetiin jedhe ji'a tokko sanii fi dokumentii guutuu qaba ergasii sana narraa fudhanii ofirraa liqeessuu hin dandeenye warri naannoo naaraa jiru akkuma jirutti humna qaban humna dhiit waan anguruu ballaaleetiin bakka hara na ajjeesan jedheetiin hin iyye bakka hin iyye namni gugurdaa ka jedhamu hundumtu namni waa namarraa baasu hin jiru namni maal taate ka jedhu hin jiru eeggadhamee qaama seeraatti ta'e dhiyaate hageessinu ka jedhu hin jiru ergasii ammoo ijoollee lamaa wayii hindhiiritti na beeku namichi kun hospitaala keessa dalagaa amma immoo gara raayituu deddeema nin beeyna akkanatti miidhina rabbi maal isin hin jedha jedhaniitiin ijoollee sun gara qaamaa qaama seeraa poolisii magaalaa Roobii Walashee jedhamu kanatti fidan jecha ergasiillee moobaayilii lamayyuu qaba lamaan sunuu yoo moobaayiliidhaaf na tumte hoo fudhadhu moobaayilii kunoo tokkollee lamallee kunooti kana fudhadhu nan dhahin garuu nan wanni jedhin ay moobaayilii kiyya fidi malee moobaayilii lamaan yeroo an kennuufillee moobaayiliin kanaa miti kiyya fidi jedhe namichi na wanni jedhe jechaadha na dhaga'uu hin dandeenye wal dhaga'uu hin dandeenye hin kadhadhe inni haga iyyuu iyyee bakka ani numaayyuu ka miidiyaatti gadhiifame yookiin miidiyaa irra deema akka jedhani sanii ol ta'eetiin hin jira bare achi haa ta'uuti garuu namni yeroo hangalee of tasgabbeessee akkuma ta'eetiin yeroo waan jedhu namni tasgabbaa'eetiin hin jedhu kun araara jedha kun maal jedha nama dhaawame nama aare inni kalee sanatti hin dhagamne har'a kun wanatti dhagamaatiin hin jira dhukkubbiin kanaaf hooma godhu wallaaleetiin bakka kun kan jedha wanta wallaaleetiin dubbachuudhaaf illee baay'ee nama rakkisaa hin kadhate dokumentii inni jedhan kun maali naan jedha kun ammoo maali naan jedha waan isaa irraan beekan ani waggaa 40 fi ji'a tokko jedheetiin jedhe tasoorama baay'eetiin jedhe Baalee hospitaala Goobbaa hospitaala Gindii Qeellam Wallaggaa waggaa torba akkasii hojjeteetiin jedhe namni baay'een wanni jedha jechaadha akka inna na hubachuu hin dandeenye garuu wanti na gammachiisu wanti na gammachiisu ijoolleen saniin argayye jedheetiin liyyaan araara jennaan namillee bakka araaruma kana wayya jedheetiin qaamni seeraa waan laafaa natti fakkaateetiin jedhe har'a garuu ijoolleen kaleessa akkasitti na dhiita kun na kabalu sun kun waan barbaarinaan jedhu san qaamni seeraa to'atee jechaadha to'ateetiin seeratti dhiyeessuun ani dubbachuu hin danda'u gammachuu natti dhagameetiin jedhe ani kana caalaa qaama kaleessa warra akkasitti waa'ee namaa waa'ee barumsaa learning is burning no akkam keessa akka tarreetiin jiru wannidha haala to'atamanii haala kanaan akkanatti arguun kiyya gammachuun kana caala hin jiru ani gabaabatti kana jedha qaamni kiyya mootu akka isaan na godhaniif ejji kiyyan banni harki kiyyan wanni jedhu ilkaan narraan duun warri wanni jedhan ani qaama seeraa kan baay'ee gammada waan akkasiiti ka miidiyaa irra deemu caalaa ta'eetiin yeroo wanti seera jalaa bahu hin jiru wanti uummata kana jalaa bahu hin jiru ani baay'ee kan galateeffadhu uummata kiyya uummata kana
uummata kana xiqqaallee guddaallee kabajaatiin ture jaarra kun onaa galee jira jecha hin kamii argadhee jira baay'ee itti gammadaadha kana caalaa waan ta'eef. Mariin nagaa Ameerikaadhaa fi Iiraan biyya Paakistaanitti har'a guyyaa sabtiidhaa eegalee jira. Aangoonni Ameerikaadhaa yeroo marii kanaaf gara Paakistaan deemaa turan xiyyaara Ameerikaadhaa gurguddaadhaa fi sikuritii baay'ee qabatanii gara Paakistaan marii nageenya Iiraan wajjin qaban irratti hirmachuudhaaf waan sikuritii isaan barbaachisaa fi waan baay'ee qabatanii gara Paakistaan galan jechuudha. Aangoonni Iiraan ammoo jeetii Paakistaaniin gama gamanaa eeggamanii gara Paakistaan imalan jechuudha. Imala kana keessatti xiyyaara isaanii keessatti wanni isaan fudhatanii deeman daa'imman barattoota Ameerikaa fi Israa'el lubbuu isaanii galaafatan footoo isaaniitii fi shaanxaa isaanii qabatanii xiyyaara isaanii keessa fudhatanii gara Paakistaan imalan jechuudha. Akkuma suuraa gubbaa agartan kanatti daa'imman 170 mana barumsaatti guyyaa tokkotti dhuman jechuudha. Kanaaf wajjin footoo isaaniitii fi boorsaa isaanii shaanxaa jechuudha xiyyaara keessa guurratanii gara Paakistaan imalan jechuudha. Qabxiilee kurnan Iiraan dheessite keessa qabxii takka ammaan tana Ameerikaan fudhattee jirti. Innis malee qabeenya Iiraan kan gartee Ameerikaan qabdee jirtu akka gartee gadhiifamu Ameerikaan gadiin dhiisattee san ifa gootee jirti. Kan baankii addunyaa keessa jiruu fi kan gartee baankii qaxar keessatti gartee qabamee jiru kan Ameerikaan gartee gadiin dhiisattee ifa gootee jirti. Mariin nagaa kun milkaa'ee addunyaan isaa furan fudhatte jennee abdii qabna. Mariin nagaa Ameerikaa fi Iiraan har'a guyyaa sabtiidhaa itti oolee hanga boru guyyaa aladaatti itti fufaa jedhamee jira. Marii kanarratti hooggantoonni Ameerikaa fi Iiraan yeroo jalqabaatiif waggaa dheeraa booda fees to fees fuulduratti wal harkanii wajjin mari'atan jedhamee dubbatama jira. Mariin nagaa kun marii seena qabeessa jedhamee eeggama jira. Aangoonni miidiyaa Iiraan akka gabaasanitti aangoota Iiraan kan mariidhaaf Paakistaan deeme kana irratti yaaliin ajjechaadhaa irratti yaalamuudhaaf yaalame ture. Garuu mootummaan Paakistaan yeroo aangoonni Iiraan gara Paakistaan mariidhaaf deeman nageenyi isaanii kan tuqamne nageenyi isaanii eeguudhaaf mootummaan Paakistaan xiyyaara aangoota Iiraan qabatee deemu jeetti waraana Paakistaaniin eeggamanii Paakistaan galan jechuudha. Aangoonni Iiraan silaa kophaa isaanii kan Paakistaan deeman ta'e haleellaan irratti gaggeeffamuu mala jedhamee dubbatama jira. Hundaafuu mariin kun deema jira. Aangoonni Ameerikaadhaa akka ibsanitti osoo mariin nagaa kun deemaa jiru yeroo jalqabaatiif doonii waraana Ameerikaadhaa lama hula galaana Hormuz dabruu ibsanii jiranii. Akkasuma Doonaald Tiraamp fanjii humni waraana Iiraan bishaan baharaa jalatti awwaale buqqisnee baasaa jirra jee ifa godhee jira. Garuu Iiraan gamasiitiin uummata kalleen dubbanne akkasuma Rootersi gabaasitti Iiraan sirna ittisa qilleensaa torbee dhufu keessa Iiraan sirna ittisa qilleensaa Chaayinaarraa akka galfataa jirtu ibsee jira. Pireezidaantiin Jabuutii Usmaan Umar Geellee filannoo yeroo jaffaa harka 97 argachuudhaan mo'achuusaa miidiyaan biyyattiidhaa gabaasee jira. Waan jiru hordofee isin biraan gaa viidiyoo laashee godha yaasuu biraaf logo dhagaas alabiyu. Wanti argamu. Waan gabasan jiran ilaalamoo dhiisname. Ani immoo isin garsuun qaba jettee murteessee jira. Garuu naman dabarsan jedhanii akkuma banee seenatti cufuu qaba gaayis. Kunoo cufan jira. Kana cufan jira. Amma taaniin seena kunoo. Asiin akkana seentalaan. Asiin seenteeti kunis achiinis isuma isti qo'e bannee seennaa. Bannee hulaan cufaadha. Amma bakka gamaa sanii bakka namni gartee irratti keessummaan qo'e deemee isin garsaa qo'e. Salaam noo? Indeen nak? Salaam noo? Izin saru? No? Bartu ishee xankiroo baay'ee. Ishee baay'ee. Siraan deennoo? Ariif noo? Gaayis arraantina bakka addaan deema. Magaalaan Finfinnee keessa gabbeetiin qilleensa jiru bakka ho'iitti namni eegaa jira. Saniifuu deemeetiin magaalaa hanga tokko isin daawwachiisa. Yeroo gaarii yeroo bareedaa wajjin dabarsina. Hanga dhumatti nagin tura viidiyoo laashar godha namoonni gartii yaasuu birraa sabskiraayib godha mataadha. Yoo yaasuu birraa yoo na hordoftan abadan hin miidhamtan sammuun teessan isin jijjiiramti. Dhugumatti yeroo ammaan tana Finfinneen haala isin itti bareeddu waan isin fakkaattu addunyaa ajab jechiisaa jiraachuu. Garuu nuti immoo keessa jirru waan dalagamaa jiru hin garru. Waan hedduu dalagamaa jira. Torbee lamaaf. Finfinnee keessa bakka takka yoo dhaquu dhiiste bakka tan jijjiiramte. Bakka san haroo jira.